Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namoota torban guyyaa qiyaamaa gaafa gaaddisni hin jirre gaaddisa rabbii jala ta'an san ni beeyta. Gorsa kana dhageeffattu malee irraan bahin. Rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan. Guyyaa qiyaamaa gaafa gaaddisni hin jirre gaaddisa rabbii malee gaafa aduun samii torbanirraa gara taakkuu takkaa gad deebitu san rabbiin namoota torba isaaniif gaaddisa jedha. Isaan keessaa tokkoffaan imaamun caadiluun daanyaa haqa hojjetu. Lammaffaan dargaggeessa karaa rabbii keessa guddate. Sadaffaan nama qalbiin isaa gara masjida rarraatu kan yeroo zuurii masjida salaate dhiiroo asriin hin deebi'aadheetiin hin rakkatu, yoo magriiba salaate ishaayin hin deebi'aadheetiin hin rakkatu. Inni arfaffaa warajulaani taxaabbaa fillaahi ijtimaa alayhi waftarraqa alayhi, namoota lamaa kan rabbiif jecha wal jaalatan kan rabbumaa jecha addaan bahan. Akkana jechuun maali? Kanama rabbii irratti wal jaalatanii kanama rabbii irratti addaan bahan jechuun rabbumaaf jecha wal jaalatanii ka'ee tokko biraa kafaree akkasitti rabbumaaf jecha jibbe jechuudha. Inni itti aanu warajulun dacatuhu imra'atun zaatu munsabii wa jamaalin faqaala inni akhaafu Allah, dargaggeessa tokko kan shamarreen bareedduun zaatu munsabii wa jamaal, shamarreen bareedduun takka kan sanyii gaarii sanyii bareedaa qabdu tokko isa yaamtee kottu badiina dalagi jetteen faqaala inni akhaafu Allah, lakkii ani badii sitti hin dalagu rabbiin sodaadha jedheen guyyaa qiyaamaa rabbiin isaaf gaaddiseessa. Inni itti aanu warajulun zakara Allaha khaaliyan fafaadat aynaa, nama ka'ee kophaa isaa takki halkan takki yeroo kophaa keessatti kalwaa wayii keessatti rabbiin dubbatee zikrii rabbii godhee qur'aana qara'ee fafaadat aynaa, ijji isaa imimmaan dhangalaaste. Sodaa rabbii irraa osoo namatun argan je'in sodaa rabbii irraa ijji isaa imimmaan dhangalaaste guyyaa qiyaamaa rabbiin koottu gaaddisa kiyya jala taa'i jedhaan. Inni itti aanu warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaaha hattaa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu, nama tokko kan sadaqaa takka kennate hanga bitaan isaa hin beekne waan mirgi isaa kennite jechuun hanga namni bitaa isaa taa'u waan inni mirgaan kenne hin beekne takkatti dhoysee kenne isaaf gaaddiseessa guyyaa qiyaamaa gaafa gaaddisni tokko hin jirre gaaddisa rahmaan malee. Insha Allah rabbiin namoota guyyaa qiyaamaa gaafa aduun gad dhiyaatte san kottu gaaddisa kiyya jala taa'i jedhuun san rabbiin nu haa taa'isu. Torban kana keessaa tokko rabbiin nu haa lakkaa'u jecha hanga gorsa kana fakkaatu walitti deebinutti. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.